mootummaa kana uummanni Oromoodhaa diduu qaba isa jedhu qabxiiwwan tokko lama sadii kaasnee kan ilaallu ta'a jechuudha. Keessattuu odoo gara keessatti seenan duratti abdii xiyyimaa qoba nagaan dhufte. Nagaan na isaar. Gara Facebook kiyyatti dhuftee jirta beekii kiyyatti jedhu fuula Facebook kiyyaatiin mee fakkeenyaaf atis uummataan waan jettuu qabatte jettee akkasumatti itti tarree. Ashama harka fuune ilmaan Oromoo addunyaa gubbatti argamtan hundi keessanuu jalqaba nageenyatu dursa. Sirrii. Egaa waanuma hammaatetu nama fida beektee haalli biyya keenya keessa deemaa jiru sirrii malee haala fokkisaadha. Seenaa Itoophiyaa keessatti akka bara kanaatti Oromoon salphatee hin beeku yoo jedhallee dongora natti hin ta'u keessattuu yeroo Oromootu biyya bulcha jedhamu kanatti yakka uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru waan sirrii malee nama gaddisiisu waan ibidda namatti qabu. Kanaaf waan kanarraa wantoota muraasa kaasuuf nu ta'a. Akkasitti egaa kaawundi keessan akkuma beektan obboleessni kennaa Sadiq Ajii Ibiroo jechuudha. Godina Baalee aanaa Diinshootti gocha gartee gara jabina jibbiinsaan guutame gocha sanyummaa jechuudha. Obboleessa kenna irratti qaamonni hidhatan qaamni mootummaa abbaa irreedha. Kan gartee Abiyyii fi Biraanuu Juulaa faan ajajamu kan gartee Damballaash faan caasaan tikaa hoogganamu biyyattii Itoophiyaa jechuudha. Warri guyyaa kaleessas ilmaan Oromoodha. Ajjeesaa, reebaa, hidhaa, doorsisaa fi torchii gochaa fi ilmaan Oromoodhaa qaama hir'isaa turan. Warroonni mootummaa dargii wajjin hojjechaa turan kan mootummaa sirna wayyaanee wajjinis dalagaa turan ilmaan Oromootii fi qeerroo Oromoodhaa hidhuu dhabamsiisuu kan biyya ari'uu fi akkasumas ilmaan Oromoo irratti gochoota shukanneessoo hedduu raawwatan har'a aangootti ol shuumamaa jiran. Namni keessattuu waajjira tika biyyattii guutumaan guututti yeroo ammaa kana hoogganaa jiru obbo Damballaash Gabra Mikaa'el nama jedhamu maqaa namni kun Tigreedha. Maqaadhaaf ammoo OPDO kan ODP dur bakka bu'aa warra biltsiginnaa Oromoo bakka bu'uura jedhee maqaa ofii immoo gaasii kana jechuudha. Warra nama bakka bu'u. Sanbira darbee ammoo ajajaa waraana waliigalaa ittisa biyyattiidha. Abiy Ahmadi itti aanee ammoo kan gartee jaalmarroo qaba jedhee hoogganaa jiru waraana biyyattii tika waraana biyyattii jechuudha. Biraanuu Juulaadha jechuudha. Jarri kun sadan Oromiyaa gooluudhaaf Oromiyaa nagaa dhuguuf gartee ilmaan Oromoo irratti jechuudha. Duguggaa sanyii raawwachuudhaaf ilmaan Oromoodhaa mataa gaccabsuudhaaf Oromoo hamilee cabsuuf gochi isaan halkanii guyyaa hojjetan hundi kennaa argaa jirra gama miidiyaarraa dhagaa jirra. Mee abdii xayyibaa qoowwanni asi gaafadhu obboleessi kennaa akkuma beekamu Diinshoo irratti qaama mootummaatiin ajjeefamee jira. Obboleessi kenna ajjeefame kana dhugaa isaadhaa haqa obboleessi kennaa kana dhoksuudhaaf qaamni mootummaadhaa waajjirri kominikeeshinii biiroo Oromiyaadhaa fi TV'n biyyattii yookaan TV'n OBN bilbilan directly warra bulchoota godinaatii fi aanallee gandaallee hunda isaanii gaafachaa ture. Akka isaan jedhanitti obboleessi keenya kun jalqaba akka osoo waan tokko qoratanii irran gahin namaa wal dhabbee qaba jedhan. Namaa wal dhabbii waan qabuuf namatu mataa keessa tumee ajjeesee jedhan. Dhugaa obboleessi keenyaa haqa obboleessi keenyaa dhoksuudhaaf. Konkolaataan rasaasan akkasi dhaamtee uramtee gingilchaa taatee magaalaa Diinshoo keessatti gartee halkan hirriiba ilma kiyyatu waa ta'e jettee haati Oromoodhaan hirriibni galgala isa rafameen jiru uummata shororkeessaa guddaa magaalaa sanitti qaamni mootummaadhaa uumee ture jechuudha. Kana dhoksuudhaaf dhugaa obboleessi keenyaa kana haaluudhaaf ejjennoo mootummaan qabatee ture. Sanbira darbee ammoo haqa obboleessi keenyaa kana dhugaa obboleessi keenyaa kana Jawaarfaanis haa ta'uutii warroonni Oromoodhaaf dhaabbatan hayyoottan Oromoo aktivistoonnis fi qabsaa'onni qeerroon Oromoodhaa waliigalatti jechuudha. Dhugaa haqa obboleessi keenyaa kana bifa viidiyootiin bifa suuraatiin konkolaataan qaama mootummaatiin dhaamuusii rasaasan dhaamuusii kana hunda gabaasanii jiran jechuudha. Mee isaan kana lamii akkamitti wal bira qabdee ilaalta jechuudha. Tokkoffaa beektee eessarraa eegalla akkuma hayyoonni Oromoo jechuun namoonni hedduun yeroo baay'ee kaasanitti akkuma uummanni Oromoo guutuun beekutti illee sirni amma biyya bulchaa jiru kuni sirna akkamiitii jechuun achirraa eegalla beektee meentaalitii yookaan ilaalcha nafxanyaa qabatee sirna dhufeedha. Ilaalcha gabroonfata ka yoo dandahe sibitu yoo dadhabe dirqiin sibituu fedha. Yoo dandahe sibitachuu yoo dadhabe ammoo dirqiin sirra turuu mootummaa barbaadudha jechuudha. Lammaffaan shira wayyaanee irraa dhaalan meentaalitii jechuun ilaalchi jajaraa ilaalcha nafxanyaati. Shirri ammoo shira wayyaaniti. Kun lamaan walitti dabalamee tokkoffaayyuu warri kun
mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun mootummaa akkamiitii jennee uummata Oromootitti himuun iyyuu daaraan adiidha aanaan adii jennee walitti himuu taati. Haa ta'uuti kijiba jechuudha. Mootummaan kun mootummaa kijiba irratti hundaa'e, mootummaa hattuu sobduu, mootummaa harki dhiigaa. Kijibi waan xiqqaadha. Tisiisarraa damma hin eegan akkuma jedhamu OBN miidiyaan jaraasii galee waanuma kijibu waanuma kijiba irratti hundaa'ee dhugaa lafa jirtu dhiisanii bulchaa fi namicha dhimma nageenyatti bilbilanii dhimmichi nama dhuunfaatu wallolee jalqabamu laalme waa afur burjaayessan. Tokko yeroo jalqabaa koomishiniin godina Baalee waan barreessee jira nama dhuunfaatu wallolee jedhe. Kominikeeshiniin mootummaa naannoo Oromiyaatti sanuma jalaa fuudhe. Poolisiin wannaa ammoo poolisiin federaalaa jechuun warroota dhugaa kana poolisiin naannoo Oromiyaa warroota dhugaa kana baasu warroota akka Jawaar Muhammad nama dhuunfaadhaan wallolee poolisiitu ajjeese jedhee waan sobeef ilaalcha tarkaanfii irratti fudhannaa jedhe. Inni afuraffaa ammoo kanuma hundayyuu kan ijuma soogiddaan dhiqatanii as deebi'anii abbaa ajjeese hin beeknu qorachaa jirraadha. Kaleessa ammoo poolisoonni yakka kana hojjetan to'annoo jala oolan waan kana. Kanaaf waan guddaa irraa hin eegduu jechuudha. Wanti nuti kaameraa gubbatti arginu waan muraasa. Waan xiqqoodha. Garuu uummanni keenya anamma dalloomannatti waan biraati miti. Miseensa kaafaa'oo mucaa hospitaala keessa hojjetu ajjeesanii laga keessa buusan. Waan kaafaa'oo qofa deeggareef. Gandoota baadiyyaa hunda keessa deemanii dhaaba biraa deeggaruun mallattoo alaabaa abaa'oo harkarratti kaachuun sirboota qabsoo caqasuun kanneen akka Umar Suleeman fa'aa caqasuun dhooggame. Ilmi namaa akka horiitti mana hidhaatti guuramaa jira Oromiyaa guutuu irratti. Kanaaf mootummaan kun yoo danda'e bitachuu yoo dadhabe ammoo humnaan uummata irratti turuu yoo uummata irra ammoo humnaan turuu hin danda'an beeyta. Kanaaf ammoo amalaa fi aadaa mootummoota abbootii irreerraa dhaalan jechuudha. Sammuu qabanii bara. Jaarraa 21ffaa keessa mootummaa akkanatti yaadu. Mootummaa akka horiitti nama qalee mootummaa mana hiyyeessaa gubee as bahee kaleessa har'a moolis homo eessa jira jedhan baarellaa baatanii olii gaddeeman. Amma beekta amma qoy qabxii kenna gara qabxii kennatti deebi'am. Amma fakkeenyaaf akkuma hundi kenna beeknu obboleessi kenna magaalaa Diinshootti ajjeefamee ture. Yeroo obboleessi kenna kun magaalaa Diinshootti ajjeefametti anis akka nama tokkotti bilbilee warroota qaamaan achi jiran dubbisee ture jechuudha. Yeroo dubbisi kanatti maatii mucaatiin maal jedhaniini nama kana qaama mootummaatii miti ka ajjeese jedhaati furadhaa jedhaniin waa sadii walitti dhaanii itti bante jiru. Tokko nama du'ee asiin dura du'ee awwaalame gartee qabrii keessa jiru. Nama santu ajjeese jedhaati malattee isaa furadhaa jedhaniin hin didan. Jarri kana dinnaan ammoo maal jedhaniin ammallee isaan sobuudhaaf reeffi isaanii reeffi mucaa keessanii Finfinnee dabree jira jedhanii osoo reeffi achi jiru. Reeffi ammoo ka jiru hospitaala miti mana hakiimaatii miti mana yaalatii miti. Mana mooraa poolisii humna addaa Oromiyaa kaluu kana keessa eebbisiifame keessa qubsiifame achi taa'ee ture reeffi mucaa obboleessi kenna jechuudha. Ammas dabalataan maal jedhanii reeffi gara roobee deemee jira reeffi gara gobbaa deemee jira jedhanii kana jidduu ammoo jaarsota biyyaa warroota jedhanii yookiin abbaa gadaa Arsii Sikkoo Mondoo obbo Aliyyii Suruur jechuun dhalataa magaalaa kiyyaa nama magaalaa kiyyaati nama kana sirriitti beeka. Itti gaafatama amma abbaa gadaa Arsii Sikkoo Mondooti namni kun. Isaa fi Haaji Aloo ijoolleen dhalattoota Baalee warroonni aktiiv taatan Haaji Aloo ni beektan jechuudha. Mootummaan maal godhe paatroolii jaraatiin giddiirraa isa kana fuudhanii atattamatti Diinshoon ganama san halkanuma san bilbilanii gara subiidhaan jijjiirama sa'aatii 3-4 keessatti akka isaan achitti qaamaan argaman godhan jechuudha. Uummata dhiigni yeroo nama jigu dhiigan nama danfaa miire uummata dallanee baadiyyaarraa bakka hundarraa gosti mucaa akkasumas gosti Oromoo hundi naannoo san qubatan hundi dallansuudhaan yeroo baadiyyaarraa kun fardaan kun miilaan yaa'ee dhufutti uummata kana tasgabbeessuudhaaf yaalamuu bira darbee qaamni mootummaa tarkaanfii irraa fudhachaa ture guyyaa sana. Dhugaasni itti dhugaasni irra banamaa ture nama guyyaa sana dhahamee jira. Nama guyyaa sana dhahamee jira jechuudha. Kanaan wal qabatee jaarsoliin amma abbootii gadaatu nu jennuu fi TV akkasumas Haaji Aloon faan maal godhanii dhugaa obboleessi keenyaa kana dhoksuudhaaf haqa obboleessi keenyaa kana dhoksuudhaaf mootummaadhaaf looganii mootummaa cinaa dhaabbatanii qaama mootummaa ta'anii ummata Oromoodhaa gananii jechuudha.
dubbiin akkasii miti tasgabbaa dubbiin kara seeratiin mootummaan isinii ilaala yoo rakkoon jiraatu gumaan isinii fixa jedhaniini akka waan mucaan namaa wadhabetti mootummaadhaan loogaa turan jechuudha. Hanga guyyaa galgalatti maatiin mucaa dhaabbatanii mallatteessineen fudhannu nu dhugaa barbaanna kenna barbaanna ilma kenna barbaanna reeffa nu kenna jennaan reefti qorannoodhaaf deema jedhanii abbaan gadaa sikkoo mandootii fi haaji aloon kamaatiin isaa bira hin jirre fuudhanii gama hospitaala minilik beekame reeffi achi qoratama magaalaa Finfinneetti imalan jechuudha. Mee jaarsota amma akkanatti gartee keessattuu jaarsota ummanni saalfatu kana harkaa qaba abiyyi. Jaarsota namni xiqqoo ija jalaalaa fuullee haa ta'uutii keessattuu namoonni gurguddoo jechuun hin beekna inni akka ta'e hin beekna jechuudha. Jaarsota akkanaa kanaaf kan hawaasa keessa jiraatan kanaaf dhaamsa akkam dabarsitaaf mee warra dhugaa Oromoodhaa akkanatti haalu dhugaa Oromoodhaa awwaalu dhugaa Oromoodhaa kana gartee kiyyibsiisuu barbaadu kanneen dhaamsa akkam qabdaaf mee dhaamsa akkam dabarsitaaf. Saala lamma an jalqaballee beeyte diteelii kana maaliif keesseenuu hin barbaadin beeyte an maaliif gochi diinshootti ta'e kuni miidiyaatti haa bahu malee wantoonni uummanni Oromoo kaameraan hin qabin waan hedduutu jira. Dhimma meejar ta'e irratti beeyte an gamas deemuu barbaade beeyte inni bira dubbiin amma diinshootti uumamte tun akkuma amma gurbaa Ameerikaa kan George Floyd kan poolisichi ajjeesee dubbiin tun dubbii akkasiiti malee haadhallee ba fakkeen amma yoo fakkeennaaf fudhattee gurraachi guyyumarraa dhuma akka fakkeenatti Oromiyaa keessa iddoo garaagaraa yoo deemte namni guyyarraa maanguddoo waggaa 80 fa'aa ajjeesan akkuma tiwanna jettutti beeyte kanaafi hunderraa goguu qaba rakkinni kun gamasitti adeemna beeyte hunderra qabsoodha wanni itti aanu beeyte waa'ee maanguddoo kaatiin nu kaafte sitti anamma rakkinna iddoo irraa dhufee hin beeka ummata jechuun fakkeenya Baaleef Arsii kana wanni Hayila Sillaasee jalattillee wayyaanee jalattillee bilxiginnaa jalattillee warri ummata keenya gabroomsuu barbaadu maanguddoo abbootii amantaatii fi maanguddoodha. Warra garaaf bitame hunda hin ilaallatu. Maqaa jaraan lama kee deemnee ditteen hin barbaachisu. Namoota diiteelii namoota yeroo ammaan kana akka Baaleetti biltsiginnaan akka hedduutu jira. Isaan kunniin lamii warroota ijoodha. Masgida keessatti daawaa godhaa jiran. Karabbiin guddaan nama wanne jechuun mootummaa kanaan mormuun haraama haga jedhamutti Baale keessatti daawaan godhamaa jira. Masgida gindiiritti masgida gammoojjii dallumannaa keessatti waan beeku sitti himaan. Kanaaf wanni gabrummaa jalatti ummata Baaleef Arsii keessatti jechuun waan beeku irraa dubbadha beeyte bara ce'umsaa sanis akka abbootii keenya dhageennutti warri waraana wayyaanee harka qabee ummata keessan deemaa ture jaarsolii fi abbootii amantaa mootummaan garaaf bitateedha jechuudha. Kanaaf wanni kun ummanni kun yoo dhaabbatan haa dhaabbatan yoo hin dhaabbanne ummanni isaanii miti barbeeyte nama waliin jiraattuuf xiqqoo harka irra wannaa jettaa nama guddaa maali jettaa. Kanaaf warri mootummaa kanaa fi ummata Oromoo jidduu deemtanii ummata bijalsaa irratti dhaabbadha jennaan. Gabaabumatti dubbii mataa tawaa'ee mucaa mucaa amma diinshootti wareegamee jechuudha. Abbaa isaallee dubbisee ture ambeeyte akka dhuunfaatti. Mucaa du'eef rabbiin rahmata haa godhu. Rabbiin jannata haa godhu dhugaan isaa ammoo hin haftu hin baati. Baatee jirtillee. Tooppikii itti dabarsa. Anamma tooppikii kana mataa baruudhaaf wannan jechuu barbaadu tokko maalidha jaarsota garaadha abbootii gadaa garaadhaaf hojjettan ka dalaydan ka mootummaa biltsiginnaadhaa fi abiyyiif dhaabbatan ka takka masaraa mootummaa abiyyi yookaan masaraa minilik keessa seenu nama jannatu firdoos keessa seene isinitti fakkaatu warroonni akkasii yaaddan abbootii gadaatii fi akkasumas jaarsonni biyyaa mootummaa dhufaa darbaa sirna nafxanyaatii fi minilik jalatti ilmaan Oromoodhaa gabroomsaa haqa ofii dhuga uummata Oromoodhaa dhugsaa turtanii fi itti jirtan nurraa dhaabbadhaa ka jedhu dhaamsa qeeroon Oromootii fi dargaggoonni Oromoo hayyoottan Oromoo aktivistoonni hunduu xiqqaa guddaan Oromoodhaa isiniif dabarsaa jiran afaan qabadhaa yoo barbaadan uummataaf hin birbatina nurraa callisa waa takka nuun godhina gargaarsi keessan lagallee nu ceessu waa tokkollee nuun godhu gama dimookiraasiitti illee nu fitinu nuti dhugaa qabnaa akka qabna uummanni Oromoodhaa miidhaa qaba odoo ilmaan Oromoodhaa ajjeefame ilmaan Oromoodhaa guyyaadhaan sa'aatii orraadhaan akkanatti bakka arganitti akka bofatti mataa keessa qo'anii ajjeesan gabaasa Human Rights Amnesty International baasuufaa
kijiba jettanii warroonni mootummaa ciraa dhaabbatanii dokumentariiwwan garaagaraa dalagaa jirtan hunda keessan information quba qabna. Nurraa dhaabbadhaa ka jedhu dhaamsa isin dabarsina. Maatii fi aalii fi firoottan isaanii ilmaan isaanii kan daawwachaa jirtan abbootii keessan gorfadhaa. Ilmaan isaanii bariyoona qeeroodhaa ka waree gameefaa jira bara. Ka qabsoo kana keessatti aarsaa guguddaa kafalaa jiru jira ilmaan isaanii jechuudha. Kanaafuu abbootii keessan gorfadhaa. Hin dubbatinaa jedhaanii. Ummanni beeka ummanni akkuma wayyaana jibbetti akkuma abiyyiin xireeffatee jibbe kanatti isinillee isin jibbee isin xireeffachaa jiru ummanni. Ummata kanarraa dhaabbadhaa. Dhugaan obboleessi kennaa baatee jirti jechuudha. Kanaan wal qabatee guyyaa irraa kanaa magaalaa Diishoo keessatti gartee obboleessi kenna awwaaluudhaaf godinootaa fi aanota garaagaraarraa ummanni Oromoodhaa yeroo walitti qabamee garas imaluuf godhamu uggurii garaagaraa kaa'amee ture jechuudha. Gama Shaashamanni irraayis Adaabbaa Dodola irraa akka dhufne karaa cufamaa ture. Gama Baalee Roobee irraa Ginniiri aanota garaagaraa Oromiyaa keessaa akka mucaa gooticha goota kenna kana hin awwaallanne mootummaan bakka hundatti karaa cufee ture. Ilmi akka aadaa Arsiisi Koomandootti namni tokko yeroo ajjeefamu haqa barbaadama. Haqa kana argachuudhaaf ammoo ummanni gosti gumaa lallabatti. Hin beeknu. Har'a gosti Oromoo naannoo san qubattu gosa 12 ol achitti argamanii gumaa lallabachaa turan jechuudha. Gosti kun akka mootummaan irraa ajjeese lallabachaa turan. Kana malees dabalataa jechuun galatoomfachuu barbaadu obboleessa keenya warroonni deynii inni sirraa qabu. Deynii inni irraa qabu jechuudha. Maallaqa isaa deebistanii yookaan galchitaniif rabbiin zajaa keessan jallata furdoo isin haa godhu. Rabbiin zajaa keessan dachaa godhee isiniif haa kafalu. Barnoota hedduu namaa taatanii jirtan jechuudha. Kanaan wal qabatee har'a qeerroo sagalee dhageessisaa ture akka aanaa Diishootti jechuudha. Daawun bilchiginnaa daawun abiyyi nuti bilchiginnaa hin feenu badhaadhii nan beekan jira. Uummanni kenna wanni gaarii maqaa badhaadhii na jedhu hin beeku. Bilchiginnaa malee maaliif maqaan bilchiginnaa jedhu kun maqaa nafxanyaa waan ta'eef har'a saniin balaaleffatanii gocha abiyyi raawwachaa jiru kana mormanii jira jechuudha. Mormii kana irratti egaa poolisiin qaamni mootummaadha. Gartee humna fayyadamaa ture. Uummata irratti dhukaasa banaa ture. Boombii aaraas gadhiisaa ture. Uummata kanneen gadda ajjeese qofti nogee osoo hin jedhin har'as dorsisni cimaan uummata Oromoo irratti ofii qeerroo irratti deemaa jira jechuudha. Akkuma ati argaa jirtu jechuudha. Keessattuu uummanni Baalee diddaa fi mormii mootummaa abiyyiitiif qabuu fi jibbiinsa mootummaa yookaan sirna nafxanyaa kanaaf qabu ifaan ifatti direetti bahee agarsiisaa jira jechuudha. Mee kanaan wal qabatee dhaamsatti dabarfattu maaltu jira? As biratti waa'ee mucaa wareegamee san beektee waan muraasa dubbachuu barbaada. Qabrii isaa qofa irratti maallaqa gara 100 hagamiitu liqaa gurbaan kuni baankii hiyyeessaa ture beektee. Amma beektee amma dubbiin akka himamaa jirutti illee beektee warroonni mucatti dhiyaatan waan nama isaan jedhan malee I think maallaqa gaafatan yeroo hedduu poolisoonni kunniin bar konkolaataa dhaabee poolisii ji'a 3 leenjisanii uummatatti gadhiisan. Warra konkolaataa karaa gubbatti dhaabee uummata saamuudha beektee. Mucaan kun wanni ummanni maal jedhee baankii hiyyeessaa jedheen akkuma sitti qabrii isaa qofa irratti yeroo nama walan hundi keessanuu hin beektanii namni kun maallaqni isaa irra jiru yookaan namni kun maallaqa irraa qabu jedhamee gaafatama. Gara maallaqa itiin gara 300 godhamina fakkaate beeyte maal abbaa hiyyeessaa ture nama rakkataa hundaa maallaqa liqeessee nama jiraatu nama humnaan dafqaan bulaa sabboonaa Oromoo ture gurbaan nama dhugaa akkasii qabuudha jechuudha. Rabbiin rahmata haa godhuu fi wannummaan ummanni dallanii akkana baheefillee nama laafaa miti namni ummanni akka Oromootti dhabne jechuudha. Namni kun nama maatii qabsaa warra dhalatee nama sabboonaa nama arjaa dargaggeessa jechuudha. Ka abbaa hiyyeessaa baankii hiyyeessaa jedhame jechuudha. Isaaf rabbiin rahmata haa godhu dhugaan isaa ima baati. Akka abbaan isaa jedhetti akka obboleeyyan isaa jedhanitti ooyimni irratti dhaggeeffatteerta. Dhugaa mucaa kiyyaa gaafummaan Oromoo bilsoome baati jedhan beekte. Dhugaa isaaniiti. Dubbii poointii itti aanutti si haa dabru. Har'a hiriirri cimaan achitti dhoohee ture. Biltiginnaan akka ummanni qabrii irratti hin hirmaanne mormiin ka'uu akka danda'u waan hubataniif akka ummanni qabrii irratti hin hirmaanne daandii bakka 4 hin cufan waraanan. Ummanni Oromoo xiiqii itti beekaa bara. Ummanni Oromoo dhugaan jiraannan dududuarraa uummata duuba deddeebi'u miti. Uummata
hadhaa gabrummaa beeku ummata bilisummaa malakati mi'aa bilisummaa beeku cabsanii baan achi booda waraanni mootummaa ummata nagayaan gara qabrii deemu ciisbombii irratti darbe dhukaasa badan nama gara nama jahaatittu dhahamee meebbii hagammaa namni lubbuun bahee fi hin bayna addaan hin baafanne qeerroon jalqabumaa qophii jiran beeytee maalii fi dubbiin hiriira bahuuti mirga qabda beeytee jaarraa 21ffaa keessa jirra waan siif hin ta'in mormuu mirga qabda masaraa mootummaa fuuldura dhaabbatee abbaan fedhee gaa'oon abbii mirga qaba kunis jechuun kun jaarraa 20 addunyaa jaarraa 21ffaa keessa jirra ijoollee hiriira nagaa baatee mootummicha mormite irratti ciisbombii yeroo lammataa darbuudhaan nama hedduutu miidhame ayyolii namoota guguddoo jechuudha. Ayyolii warroota baadiyyaa dhufan katakkaa boombii ba'aaraa kana yoo kan hin beekne hunda boombii itti dhoosaa turanii kun sirriidha. Kanaaf wanni kun ammallee asumaan waan osoo addaan hin kunne waa itti dabala. Tooppikii kanallee keessaa akka baanuuf jechuudha. Osoo uummanni Oromoo osoo gaafa awwala osoo gaafa jalqabaa Gujii fi Wallaggi dhumu kophaa dhiisuu baanne osoo gaafa awwalaa haadha Gujii ajjeesan haadha Wallagga ajjeesan uummanni Oromoo cal'isuu baate siigalee biltiginaan akka kaansariiti beeytee bar mootummaan gabroonfataan kaansariin beeytee awwala quba si qaba ol tara ciqilee dhufa qaama guutus as dhufa harki mirgaa kun osoo lakkii asumatti nagahaa jedhee gaafa qubaasan bakka sanitti ofirraa kute qaamni kun nagahaan jiraata. Gaafa jalqabaa waan uummanni Oromoo waan uummata kaanii calliseef hardha duuti mee Wallaggaa fi Gujii kumaandi boostii haasaa hubatanii mee fakkeenyumaaf jenna. Naannoon biraawoo kanaaf an toppikiin irratti wanna jechuu fedhuun mormiin amma dhoohe kun ummanni Oromoo yoo qabsaahe caalaa yoo hin qabsaahin dhuma waan takka wanni ummanni kun mootummaa kana godhe hin jiru paartilee mormitootaa deeggaruun yakkaa miti duuti irraa hafaa hin jirtu jechuun manatti du'aa jira ummanni manarra gubaa jiran kanaaf akka kaadirileen biltiginnaa maal jetti harka namaatiin ibidda qabari baramma ibiddatutti qabata harka namaatiin ibidda qabachuuf jetaniidha ummanni Oromoo ummata namni itti himee ummata namni masakee mirga ofiitti falmatu miti ummata waan beeku barbaadu jechuudha kanaaf wanni amma godhamu qabu qabsoon amma baaletti fincila amma wanna naqamteellee ajaa'iba ture guyyaa lamii Wallaggi keessa osoo addaan hin cinne mootummaa gabroonfataa kana dhahanii ofirraa buusuudhaaf yoo qabsoofte caalaa yoo hin qabsaahin amma dhumaa jirte jechuudha. Saniiftuu amma fakkeenyaaf mootummaan Abiy yookaan mootummaa sirna nafxanyaa kun gochoota inni ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru dhaloota keenya keessatti waan nuti ijaan arguu miti gurraan nuti dhageenye ilmaan Oromoo irraa raawwataa jiran. Warroota qaama mootummaa keessa jiran sabbootota ilmaan Oromoo akkuma obboleessa keenya danganta harargetti ajjeesanii baabbilee darbansan reeffasaa jechuudha. Waraabessaa kennan gochi kana caala hin jiru takka jedha. Lammata Wallagga keessatti ilmi keessan waraana keessa jira waboo keessa jira jedhanii haadhaa fi abbaan rajjisan. Obboleessoo mi abdii xiyyibaaqoo hoo ka dhugaa dubbannu taate namni akka mootummaa Abiyyi ilmaan Oromoodhaa jibbu tuffatuu fi ilmaan Oromoo irratti gochoota shuukanneessaa gara jabina akkan summummaa jechuudha raawwatu abadan hin jiru jechuudha mootummaan sirni naaf osoo arra daarekti namni biraa nu bitee Oromoon kabajamee jiraata jechuudha Oromoon dantaa isaa tikfatee abbaa fedhe of jalatti harka micciiree gaafii isaa deeffata jechuudha har'a sababa abbaa garaatiif sababa Abiyyi ummata Oromoo ganeef irbuu ummata Oromootii fi amaanaa ummata Oromoo nyaate ilmaan Oromoo arrallee du'aa jiran ajjeefamaa jiran gochi shuukanneessaa irra raawwatamaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf hundi keessan akkuma argitan Gujii keessatti manni qotee bultoota Oromoodhaa manni miskiinan ilmaan Oromoodhaa waan nyaatan tasaaniitu hin qabne kan mana qorqorroo qabne mana hoqqee takkitti keessa galan qaban mana waraanni humni addaa kora bittinneessa Oromiyaa jedhamu kunii fi warri milishaa waliin ta'anii viidiyoo waraabaa afaan Oromoo dubbachaa chaayinaa qorqorroo lama jettanii aggaroon nuti afaan chaayinaatti mika jiru dubbachaa jiran daarektilii kana waraabaa mana isaanii irratti gubaa jiran ilmaan kunniin dirree irratti hafaa jiran
kun gocha akkamiiti jenna. Fakkeenyaaf dokumentari dur OBN irratti nu laallu maal yeroo ijoollee waan Haile Sillaaseen isin godhe jedhanii mana doozariin fa'aa diiguu agarsiisaa turan. Mana doozariin diigu. Zaman Haile Sillaaseen sirni fiidoleezimii jedhanii isa balaaleffachaa turan. Ka'arra guyyaa adiidhaan jaarraa 21ffaa keessa mana ilmaan Oromoodhaa gubee dhiichisee suuraa ka'u. Kan mootummaan as deebi'ee ammoo qaama kennaa miti. Huccuu magariisan nu hin qabnu ka jedhu. Laalu. Poolisii afurtu jira Oromiyaa keessa. Poolisii magaalaa uffata isiin beektan. Cuquliisa kan uffatti kora bittinneessa jira. Warri mana gubeessan warra mana gubee kora bittinneessa. Kora bittinneessa Oromiyaadhaati. Warri ammoo huccuu magariisa qofa kaa'atan milishaa gandaati. Milishaa baadiyyaa keessatti mootummaan jaalatee qabu. Shiftaa ittiin balleessa jedhee ilmaan Oromoodhaa ittiin dorsuuf ittiin fixuudhaaf leenjifatee lafa kaa'ate jechuudha. Kunneen ammoo humna addaa jedhamu kun warra dheengadda 30 biyyi leenjifatee eebbisiifate jechuudha. Uummanni kun hundi waliin dalaga waliin mana kanallee guban. Gocha akkanaa kanaan mee ati akkamii ibsita? Gocha akkanaa kanaan maal jetta? Akka nama tokkotti ilma Oromoo tokkotti quuqama akkamitu si dhaga'ama? Tokkoffaa jechuun an beekte maal beekte Dr. Muhammad Hassan maal jedhe beekte ummanni Oromoo jedhe aangoon harka seentee turtee jedhe beekte. Aangoon yooma harka seentu dhiiga nafxanyaa harka seentee jedhe. Dhiigaa beeki. Nafxanya jechuun ammoo uummataa miti nafxanyaan sirna. Warra sirna duriitiin deemu kanaaf haala garaa nama nyaatu fakkeenyaaf namni si ammoo jechuun waan baay'ee waan garaa nama nyaatu hedduu jira beekte. Akkuma uummata Oromootu takka akka bara kanaatti salphannee hin beeynu haadhaaf mee namni akkamitti ilma keettu bosona jiraa jedhanii maanguddoo waggaa 80tiif haadha ajjeesan. Akkamitti namni bilbila keettu iyyee jedhanii nama ajjeesan. Akkamitti amma laal amma kana yoo kee deemne hin fixnu sa'aati. Uummanni Oromoo akka yaada kiyyaatti. Mi amma mootummaan qoy qabxii jira nan deemna ramee warra amma qaama mana gubee kana mootummaan Oromiyaadhaa odoo viidiyoo argu. Odoo dhugaa fi haqa kana argu. Haqa kanallee jallisaa jira poolisiin kun qaama kennaa miti jechaa jira mootummaan kun. Odoo argu bara. Kana uummanni Oromoodhaa akkamitti hubachuu qaba? Uummanni Oromoo I think hubatee jira bara nama saad bara dubbii mataa siidhe bara. Mootummaan tun jalqaba kijiba irratti hundooftee ilaalcha nafxanyaatiin dhuftee sharri wayyaanee itti dabalattee diddibinnaa yookaan wallaalummaan isii maayirra itti aante beekte. Mootummaa waan godhu hin beeyne uummata wallaalaadhaan guutame. Mootummaa akkanaa keessa jechuun bara wayyaanee san dhugaa garii bara hin dhoysani. Fakkeenyaaf amma maatii qabsatu amma namni wayyaaneen Jawaar Muhammad Caalaa jibbitu hin jirtu atawwaan isa caalaa haati isaa nagaa biyya jira obboleeyyan isaa faamiliin isaa jiraacha turte. Kanaaf uummanni Oromoo dhugaa jirtu hin beeku. Warri hin beeknillee yoo ka jiraatan taate warri mootummaa keessa jirtan warroonni haga ammaa abdiin taa'aa jirtan abdii kusadhaa jennaan wanni biraama. Okay, amma mee fakkeenyaaf warra obboloota keenya ilmaan Oromoodhaa keessattuu qaamni mootummaadhaa yeroo qaamni mootummaan nafxanyaa yookaan mootummaan abiyyi waa'ee misoomaa isaa yeroo baay'ee yoo gargaaru taate jechuudha. Haadha poolisoonni inni erge viidiyoodhaan sagaleedhaan noohee yookaan moofaran beektaa moofarri moofaraa osoo nafne gubaa jedhanii yeroo ibiddatti qaban argaa jirra jechuudha. Akka inni boritti qotatee hin nyaanne. Okay, telefoona nuti akka hin bilbille warroonni bilbilaa jirtan telefoona akka nuti hin bilbille fakkeenyaaf mee abdii xayyibaa qoo qaamni mootummaadhaa warroonni hidhatee humni hidhatee socho'u kun noohellee moofarallee osoo namni qabeenya isaanii barbadeessee ilmaan Oromoodhaa dirreerra facaasaa jira. Ilmaan Oromoodhaa rakkina hamaa keessa jiru. Ilmaan Oromoodhaa naannoo Somaaliirraa buqqa'anii dhufan osoo qubsiisuun hanqate har'a akka nagaan taa'ee qubatee qa'ee isaa keessa nagaan jiraachuu jiru. Nagaa dhogganii qabeenya irraa gubaa jiran, qabeenya isaanii barbadeessanii irraa mancaasaa jiran, irraa mancaasaniillee dhaadatanii
kilaashii ol darbanii dhiichisaa jiran jechuudha. Mee fakkeenyaaf nuti amma ilmaan Oromoo akka sabatti nu akka uummatatti obboloota keenya kana gargaaruu qabna yaada jedhu qaban. Nuti ilmaan Oromoodha nama dhukkubsateef iyyuu gofandimiin banamee waan meeqa godhamaa jira. Warra ammoo sanuu maqaa yaamaatii bara. Shanee jechaa mana guban. Yoo sagalee kadhee jettu taate shanee jechaa mana guban. Odoo arra jaalmarroon haadhaaf abbaan isaa obboleeyyan isaa ka biyya keessa jiraatan ta'e ka mana qabaatan ta'e manni isaanii maggubata maa barbada katti gaafatamu isa abbaa isa barbaade deemee gaara keessa isaa soqatu maatii nagaan jiraatu ka jiree mana irra gubaa jiranii qabeenya irraa mancaasaa jiran uummanni Oromoodha obboloota keenya kana maatii akkana dirriira faca'ee jiru kana waan dhugaatii waan haqaatii aanaan isaaniin beekama gandi isaan keessatti manni kun irraa gubatame hin beekama. Sirri waan beekamuuf uummanni Oromoodha biyya Arabaa haa ta'uuti biyya Awurooppaa keessa jiru haa ta'uuti biyya Ameerikaa keessa jiru haa ta'uuti obboloota keenya kana bifa kamiin gargaaruu qabname. Galatoomi. Wanni nurraa eegamu maal beekte warri biyya alaa jiru kun beekte qabsoon biyya alaa tun maali akkuma siin dura bara qabsoo wayyaanis san jechuudha. Humnaan bira dhaabbatta maallaqaan bira dhaabbatta beekumsaan bira dhaabbatta. Siigalee kanaafi uummata biyya keessaa rakkatu fakkeenyaaf amma warra manni kun jalaa gubate fa'a. Akkasumas maatii fakkeenyaaf ijoollee haadhaaf abbaa irraa ajjeesan san gurbaa harargetti bineensa nyaachisan already maallaqi xiqqoo guurameefii jira. Namoota gargaarsi barbaachisu waldahi wahii akka jechuun asoosinii wahii akka harawaatti dhaabbatee namoota miidhameef akkuma amma jawaarfaan tamma yeroo asin dura goofa uummanni namni beekte gara birrii dola milee takfaa gora turan. Wanni akkasii amma qabsoo hadhooftutti deebitee jirti jechuudha Oromoon. Kanaaf dhaabbataanii aktiivistoonni namoonni guddoon akkasumas ogeeyyiin seera warri biyya alaatti argamtan namoonni hundinuu haala dhaabbataan itti namni rakkatee namni maatiin qabsaa'otaa kan namni jalaa wareegamee kan namni jalaa madaa ittiin gargaaramu kun dhaabbataan mijaa'uu qaba. Ammatti ammoo maatii mana jalaa gubate gargaaruu qabna. Uummanni kun bakka keessa rafuun qabu waan keessa ciisuu qabu. Aduu keessa oola. Qabbara bubbee qorra jira. Sharaan qabanii bara obboleessa kiyya. Mee wata jarri dhufanii mana mootummaan irraa gube san ilmaan isaanii daaraa san dhufanii irra keessa dhaabbatanii ilaalan. Maaltu nama dhagaa? Immeeji akkamtu ijoollee xixiqqoo tana keessatti uumama. Ilmaan xixiqqoon tuni akkamitti guddatan isa jedhuuf kanas ilaaluun barbaachisa. Kanaafuu nuti ilmaan Oromoodha humna qabnu, dandeettii qabnu, beekumsa qabnu odoo walirraan qusanne diinagdeedhaan wal bira dhaabbanne hundi keenya harka wal qabanne bakka jirru guruppii garaagaraa qabdan gareen garaagaraa jira wasaappii gama miisenjeraatiin jechuudha wal jaaraati akkaataatti jara kana gargaaruu dandeenyu irratti haa xiyyeeffannu. Hoo xiqqaate mana qorqoorroo ijaaruu fi hin danda'in manuma citaa darsa mootummaa irraa gube san manuma isaanii san deebisnee fi haala ijaaruu fi dandeenyu irratti haa xiyyeeffannu isiniin jechuu barbaada. Mootummaan kun mootummaa sobaa, mootummaa kijibaa, mootummaa guyyaa adiidhaan osoo nama ajjeesu anaami jedhee dhugaan isaa rakabaa jirtu. Mana kanallee kan nama odoo afaan Oromoo haasa'an, odoo afaan Oromoo dubbatan, odoo maqaa shanee jedhanii yaaman gochoota akkasii osoo raawwatan mootummaan ammallee qaama kiyyaa miti jedhee waakkachuudhaaf yeroo inni yaalu argaa jira jechuudha. Kanaaf hayyoottan Oromoollee dhugaa uummata Oromoodhaa haqa uummata Oromoo kana dirree baastanii akkasiin dubbattan uummanni Oromootii fi qeeroon Oromoodhaa isin gaafachaa jira. Karaa sirriirra jirtanii itti jabaadhaa itti fufaa akkuma amma jirtan kanatti akkasiin deemtan uummanni Oromoodhaa mootummaa kana jibbee isa tufee jira jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa akkuma asiin duratti sirnoota darban irratti fincilaa turetti ammas fincila isa dhugaa isa dhumaa ka uummanni Oromoo kana booda boo'ichaa fi gadadoo odoo hin taane bilisoomee uummanni Oromoo hafuura baafatee nagaa argate saba kamuu ol osoo hin taane gadillee osoo hin taane sabaa fi lammii kamuu qixxa ta'e akka ilma namaa tokkotti lafa sarratti biyya sarratti kabajame qabeenya isaa ka rabbiin uumamaan kenneef ka lafa keessaatii fi ka lafa gubbarraa fayyadame Oromoon nama ta'e akka jiraatuuf fincilli isa dhumaadhaa ni godhama. Wanni miidiyaa irratti mootummaan oofu bololuu fi sobuu fi kijibu namni isa dhaga'uu fi bakka isaa kennu tokko illee hin jiru jechuudha. Kana jechuun barbaada. Ati dhaamsa dabarfatoo qabattee abdii. Dhaamsi dhumaa waa jechuun dubbiin baay'ee irratti hin fe'an jetti Oromooni. Uummanni biyya keessatti wanni nuti dhaabnu teettellee manatti kun dhumaatuma jirta.
Kanaan barummaan Oromoo yoo itti himnellee waan nuti itti himne osoo hin ta'in uummata ofiin beekee jechuudha. Uummata ofiin beekee ka'ee wayyaanii ofirraa buuse akka dhaamsaatti ammoo waan sitti dhagahame waa himtaa jechuudha. Mana yoo ta'anis duuti irraa hafaa hin jirtu. Kanaaf qabsoon fincilli iddoo tokkotti ka'ee iddoo tokkotti qabbanaawaa deemu osoo hin ta'in fincilli walitti dhaabbataan uummanni Oromoo yoo qabsaa'irra yoo hin qabsaa'in irra dhuma. Ifa adiidha. Qabsaa'anii mootummaan naftanyaa kan ofirraa buusuudha. Hawaasni biyya alaa jiraannu immoo waan dandeenyuun nama rakkatee fakkeenyaaf warroota akka manni irraa diigame kanneen akkasumas ni namoota maatiin raajjifame fa'aa akkasii waan nurraa eeggatan mootummaa yookaan rasaasni mootummaa karaa dheefan lammii keenya bira dhaabbachuu qabnaa kun waan dirree jiru mootummaan Abiyyi mootummaa gartee Haile Sillaasee fa'aa caala garaa jabaatu Haile Sillaasee fa'aa caala mootummaa garaa jabaatu ana dhugaa sibitti baati. Mootummoota sirna Haile Sillaasee fa'aa bar Haile Sillaasee fa'aa xiqqoo Oromummaa qabachuu malani. Akka yeroo sanitti haala jireenya haala yeroo san jirutu isaan san akkas godhuu danda'a. Yeroo akkanatti addunyaa irratti dimokiraasiin jiru kan gurraacha Ameerikaatti du'uuf Awurooppaa fi Eeshiyaa fi biyyoonni Afrikaa biyyoonni meeqa iyyan dhukkuba koronaa kana sodaatanii dirree dhiisanii jechuudha gatanii akkasii baanii mormaa jiranitti uummata keenya sababa koronaatiin manatti dachaa akka walitti qabamne akka walga'iin godhanne godhanii warra jarmoota fi warra siyaasallee guranii mootummaan ammoo dantaa isaa guutuu walitti qabamee tarkaanfachiisaa jira bakka garaagaraa deemee hololaa fi soba isaa bareellaa qabatee itti fufaa jira jechuudha. Kun hunduu seeraan dhoggaman. Abiyyuu seera cabsaa jira mataan isaa seera biyyattiin tumatte kumaandi poostii cabsaa jira. Mootummaa naannoo Somaalee kaan yaamatee jechuudha. Kanaaf mi'aatiin dhaamsa dhumaa waan dabarfattuu qabatte. Dhaamsi dhumaa uummanni Oromoo qabsoo isaa itti cimsuu qaba. Warri biyya alaa jiru uummata keenya biraa dhaabbannu jedha. Akkasitti galatooma ulfaadhaan dhaamsa kiyya fitan. Yeroo gaarii qabaadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa dhugaa dubbachuudhaaf nutis sagantaa keenya gartanii dallansuma mootummaan yookaan sirni Abiyyi ilmaan Oromoo irratti inni raawwachaa jiru kanatu nu dallansiisee nu fide. Ilmaan Oromoodhaa bakka jirtanii hundi keessan harka wal qabadhaa lammii keessan kan dura baaramu kan nurra madaa nutu wal dhannata kamannii fi irra gubate qaqqabeenya isaa mootummaan Abiyyi mootummaan naftanyaa mootummaan sirna fiudaalii irratti raawwachaa jiru ammoo numatu qabeenya isaanii kana deebisee fi dhaabuu qaba. Dhaamsa jettus qabnaa asumarratti raawwannaa galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa nagaa keessa nu jiradhaa siin jechuu barbaada.